nagaa waaqayyo waaqa jiraataa kan hin dhalle kan hin dhashine kan hin nyaanne kan hin munne kan hin rafne siifaa ta'u obboleessa koo Prophet nagaadha akkam nagaadha. Waaw sagaleen kee namatti tola amma dhumaatti warra fiixaan baannu haa godhu. Haider namoota nu gashaa deeme isheen anna rakkisaara connectionii. Nangasha paasterii Prophet nabiyyi kan galchu. Addisuun jedhama kanan jiraadhu Finfinnee amantiin kiristaanaa keessaan islaamummaa fudhadhee jiraanii nagaadha mini atoo laabarru. Guyyaa wajjin turre irraanfattee. Oh, dafeena harkaa babbadaama mala dullumaas ta'uu danda'a gaa. Dullumatti illee dhiyaadheera. Okay. Kallattii dhumaan haasaa keenyaatti gallaa tasgabbooftee akkatti na wajjin haasoftu maqaa rabbiitiin sin kadhadhaanii jechuudha yookaan maqaa waaqayyootiin. Prophet jedhee jalqaba maqaan kee. Maqaa kana waaqayyo sii kenne moo waldaa sii kenne? Maqaa Prophet yookaan raajiidha siin jedhamu kana waaqayyotu sii kenne moo waldaatu sii kenne? Wangeelumannaa kenna macaafannaa eeyyama. Bataam turu. Macaafa qulqulluu keessa raajota meeqa jira? Waa'ee raajii qoradinaa maal goota isa waa'ee ajandaa qabattee sana. Ajandaan kootu kanumadha waan ta'eef maqaa keessanii ni wanti jettan kanaan qulqulleeffannee baruu barbaanne. Egaa amalaan na duukaasee akka tajaajilaatti na duukaasee akka nama waaqayyotti na duukaasee arraba keessanirraa wanta gaarii malee wanta hamaan hin ba'iin hamaa immoo gaariidhaan malee hamaadhaan hin deebisiinaadha miti hirii luqqisiin keessan. Innaa isa kanaaf suuta itti na wajjin haasofta tasgabboofti akka nama waaqayyotti. Isa kanaafi macaafa qulqulluu keessa raajota meeqatu jira? Amma rakkoon kee maal beektaa Addiso? Si argaan jira yeroo baay'ee si ilaala. Waa'ee rakkoo koodhis rakkoo kootti hin deebina waan si gaafadhe bicha kallattiin naa deebisi rakkoo koo rabbitu naaf furaa isan danda'e natu furata. Kallattii dhumaan macaafa qulqulluu keessa raajota meeqatu jira? Adaraa amalaan natti dubbadhu akka nama waaqayyootti. Maa jiru waan Prophet? Di akka sagalutti ati maqaa kana isa fidde maqaa kan kee kana. Maaliif muyitii gootaree? Atamma jechuudha. Rakkoo koo natti naasa rakkoo koo isan beeku natu furataa isan beenne rabbi. Jechuun sagantaa dhumaan gaaffii si gaafadhe qofaa naa deebisi macaafa qulqulluu. Dabaree namaan kennitu matilaa rakkoo keessa maal beektu? Amma waa'ee Yesuus haasofna. Amma atamma amantiin jijjiiradhe. Maal taate? Kanan si gaafata. Macaafa qulqulluu keessa raajota meeqatu jira? Akkamiree waa'ee koof waa'ee keemmoo? Ati iddoo dhaqqumaatti nama wajjin waliin galtuu obboleesso. Silas nama wajjin wal dhabdee baate mana namaa keessaa suute dhina wajjin haasa'ii macaafa qulqulluu keessa. Maal dabaree onaan kennitu atamma sababni ati Yesuus Kiristoosiin dhiistee fi sababii maaliiti? Eenyubbaa jira? Kanan si gaafataa jiru macaafa qulqulluu keessa raajota meeqatu jira? Anis sin gaafadhaani maaliif amantii kee jijjiirteeti? Isa kana naa deebisi macaafa qulqulluu keessa raajota meeqatu jira? Ati sababa naa kimiiti yoo wantichi naa waattate anis nan jijjiiradha. Okay, maaliif amantii kee Protestaantii keessa gara Islaamummaatti jijjiirtee? Maalidha maal sababiin isaa maadha? Maaliin gaaddoon ta'a baay'ee siifan deebisa fataa jedhee si deebisa. Tokko sababiin jijjiireef amantii dhugaan amantii rabbi biratti qeebalamu amantii rabbi biratti fudhatamummaa qabu islaamummaa ta'uusaa ragaa macaafaaf hadiisaaf quraanaa keessa waan an argeef isas eessa argite jettee suuraa Ibraahiim 3:19 fi 3:85 maal jedha amantiin dhugaa rabbi biratti beekamu maalodha islaamummaa qofaadha islaamummaan alatti amantii kan biraa yoo waaqeffattanii rabbi isinirraa hin qeebalu jedha tokko kana waan an argeefi lammaffaa soba keessan soba raajotaa makiinaa nama bitta namaan jettanii makiinaan hin jiru mana kiraa kee baatattanii qulfii nu bichisiistanii qulfiin hin jiru hanna keessan jibbine soba keessan jibbine sagaagalummaa keessan jibbine haadha manaatu qabdanii dubartoota namaa gadhoomsuu keessan jibbine hanna keessan jibbine akkaawuntii maqaa waldaati jettanii akkaawuntii keessan laxxafachuu keessan jibbine saamicha keessan jibbine shororkeessummaa keessan jibbine waan meeqa isin irratti jibbine lakkaa'ameen kana baqannee sin kiyaa yaani. Okay, amma
karaan Yesuus malee akka hin jirre jireenya Yesuus malee akka hin jirre hin beektu tureeti. Yesuus Kiristoos gara abbaatti geessa malee gara jireenyaatti hin geessu. Isa kanas immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 dubbistee ani karaadha dhugaadha jireenya ergii jedhee booddee ani yoo argitan abbaa koo argitu ani gara abbaa kootti hin geessa kan jedhe isa mataa isaati. Isa kaaddeettamu amantee tareemmati. Waa'ee samma haasofnee rakkina keessan kana awwal amansiisaa deemnu. Inni qoyka amma karaan dhugaan isa ta'u Adeero gaafii gaafatteerta si deebisee amma gaafii isaa deebisi prophet. Gaafii si gaafate. nama sadaffaatti darbaan jiru injeeqiin bakki haider injeeqiin addisu gaafii keessifaa deebisu jalqaba piroofaayilii namaa sacha sin baasi gaafii jalqaba inni addisuun si gaafate diddee ati gaafate achiin gaafii keessa deebisee jira amma ammoo gaafii isaa deebisiif haider gidduun galiin ani koo qofaa koonaa isaa jira laki gaafii isaa deebisiif amma acha barbaade bichaadha dheessuu barbaada haadho dheessee boo barbaadamu fakkeenyaaf fakkii intala mala jikutti baane riko fakkeenyaaf akkaawuntii kee yoo Piroofeesaraan inni jedhu jiru piroofaayilii kiyya gadi hin baasinaa ganama gabbaasanii turanii akkaawuntii maxxanfatee ture. Waan san sahaa jira namni tokko gadi hin baasu. Akkaawuntii saamichaati tokko kana baqannee baane maqaa waldaatiin miti kun yookaan immoo waldaan kanarra nuuf haa galu jettee maxxanfateetu hin taane saamicha geggeessuudhaaf akkaawuntii maxxanfate isa akka kee kana baqanne. Hattuu akka kee kana, haca barbaarii akka kee kana, saamtuu akka keetii kana, nama akkaawuntii waldaati jedhee uummata haca barbaru kana baqanneetu waldaa kee abaan. Si deebi'eera. Amma gaa dubbatte miniire daqiiqa muraasa sii dubbadha. Hawaasa baankiidha. Amma atimma nama ilaaltee deemta taanaan hin badda yoomiyyuu. Atamma jireenya barbaadda minii ati. Adoo. Qoye kanatti. Warri kaan hin dubbattiinaa akka maal taatanii warri kaanii. Gaafii keessa jalqabaa siifaa deebisu gaafii keessa jalqabaa. Maaliif injeeqiin akka abu injeeqiin obboleessa. Amma ani ilaalta yoo ta'e. Keessaa bahee tasgabbayaa ta'e kan maal taate? Maasi taasaan jira tasgabbaayee naasaa jira. Aider irraa Biraazil tasgabbaayee dhaggeeffatu. Tokko akkaawuntii kee kanarraa maal argaa irra tiiktookii kee kanarraa akkaawuntii Awwaash baankii na gargaaraa. Duula saamichaa geggeessaa hartaati mataa kee isa akka kee dhagaa kan baqanne nuun isa akkamii hattuu akka keetii kana saamtuu akka keetii kana maqaa waaqayyootiin isa daldaaluu akka keetii kana waldaadhaaf deeggarsa waldaa kiristaanaatiin wanta ta'eefi kanarratti nu gargaaraa isa jedhu ishee akka keetii baqatee yaa'aa jira laadhaloon hattuu saamtuu sobduu akka keetii kanaa jechuudha. Si deebi'eera. Amma ana ilaalte jiraatta moo waldaa keessatti? Akkamitti uummata saamtatu waldaan kiristaanaatu akkaawuntii qabdu akkaawuntii kee akkamittiin laxxaftaati. Hattuu miti. Waa'ee akkaawuntii koo dhiisiiti waa'ee Yesuus haasa'i. Waa'ee Yesuus haasa'i. Tajaajilaan hojii hojjetuun jedhu afa qulqulluu keessa waa'ee Yesuus maalaan haasaa hattuu akka kee irratti haasaa maleessa. Maali sanatu itti gaafatama kaa? Isa akkam goota beektaati? Jedha waan as jalaa hate abbaan itti gaafatama mini waa'ee nama tokko haasofta yoo ta'e natu itti gaafatama mini atamma. Dhaggeeffadhu. Hattuu akka kee kanarratti naasa'u yoon ta'e Yesuus isa mudaa hin qabne irratti maaliif naasa'an? Saamtuu akka kee irratti naasa'u yoon ta'e Yesuus isa mudaa hin qabne irratti maaf naasa'an? Haca barbaarii akka kee irratti naasa'u yoon ta'e akkamittiin Yesuus isa mudaa hin qabne irratti haasa'an? Dhageesseettamini? Situ firdii kennaa? Hattuudhaati. Mee ani harka kee ol kaasi ani hattuudha dhime. Harka kee ol kaasi ani hattuudha dhime. Harka kee kaasi ani hattuudha. Baala geedatti. Ilaa raajii dhaggeeffadha. Maaloo si tuqsiisuun hikkoo salphaadhaaf. Isaa ammoo Awwaash baankiidha. Awwaash baankiin ammoo kenna waan ta'eef kana qalatti hin duullu nama biraa gashina. Ganamallee wallaahi namni kun Yesuus gooftaa mitii jedhee komentii barreessee jira. Addisu argitanii jirtuumi? Argineerra Yesuus gooftaa miti jedhee ol galiin. Warri peentee hidhaadhaa namticha san. An baay'een dallan ture Awwaash